wixxirri yoo gootan luka keessan akkasittiin aakshinii yeroo argisiisu yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. Qaamni keessan isa ta'a yookiin immoo miira keessa galee akkaataa kanaatiin akka ajaa'ibaa kanatti jechuudha. Isin kunillee waan bareedaadha jechuudha. Yoo mana keessa jijjiraatu haala kanaan yeroo itti fayyadaman ani hedduu itti fayyadame hedduu na fayyadeera jechuudha. Fayyaa koof wantoota borcii keenya gad naggasuu yookiin immoo hir'isuu danda'an immoo kuni yeroo iyyoof gabaabaa keessatti borcii keenya xilliqi goonaan nurraa balleessa jechuudha. Haala bareedaadha. Hundumaa irratti ispoortii jedhu tokko kunoo kana inni lammaffaan kunoo kanadha. Inni sadaffaan immoo kunoo kana, isheen arfaffaan immoo ishii kana, inni shanaffaan immoo kana jechuudha. Egaa ani ispoortii yeroo hundumaa jechuudha. Haala kanaan akkaataa kanaan kananii ejjedhu wantoota kanarratti jechuudha. Fayyaa koof nagaa koof jechaadha. Warreen kanarratti ejjedha. Egaa baay'een keessan akka beektan abdiin qaba. Kunoo kuni lakkoofsa qaba. Hin ejjeta jechuudha. Haala kanaan irratti ejjettu sinillee akka irratti ejjettan abdiin qaba. Egaa laayikii fi sheerii gochuu, sabskraayibii gochuu immoo namoonni baay'ee keessan hin dagatina. Egaa abeeloo fi kanarratti ejjettee shinqixxee taate jechuudha. Haala qalbii miti. Egaa hundi keessan akka na wajjiniin taatan isinii jechuu barbaada. Waaw maashaallah jedha. Egaa wantoonni ispoortii irratti ejjetanii kilaasii ijoollee keessallee hin jira. Akkasumallee jechuudha. Yoo utaalcha yookiin immoo qabachuudha barbaadanii kunoo wantoonni akkasiitillee hin jiru jechuudha. Wantoonni akkasii asirratti ta'amee irratti gad of gotatu jechuudha. Namoonni miizana yookiin humna keessan asirrattillee gotatu ni danda'ama. Egaa haala akkasiin akka itti fayyadamtan abdiin qaba jechuudha. Na hordofa. Ashama hordoftootaa fi jaallatamtoota akkasumas kabajamtoota maatii chaayinaal abeeloof nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf bakka jirtan golaaf mandara jirtan isiniif haa baay'atu. Egaa hordoftoota kiyya borcii balleessuuf dhufnee jirra har'a. Namoonni borciin isin baay'ate akkasumallee irreen keessan kun garmalee akkasumallee bukkee cinaacharra foon gadi ciisee yeroo surree uffatan yeroo qamisa adda addaa uffatan keessa furutti ija'ee nama jibbisiisu bakka shinqixqixee kunoo akka kiyya kana ta'uu yoo barbaadan jechuudha. Haala kanaan shinqixxee yoo ta'uu barbaadan ispoortii mana keenya keessatti hojjennee fayyaa keenyaafillee akka nuuf ta'uuf jechuudha. Wantoota mana keenya keessa jiran keessatti fayyaa keenya yeroo gabaabaa keessatti eeggachuu ni dandeenya jechuudha. Hin dagatina laayikii fi sheer sabskraayibii illee akka hin daganne asumarraanii wantoota baay'ee walirraa baranna jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja, baay'ee isin jaaladha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee na jajjabeessitu, galatoomaa isiniin jedha. Akkasumallee egaa wantoota har'a ispoortii irratti hojjetan keessa jajjabina qaama keenya kan ta'anii kan ani har'a isin agarsiisu keessaati muraasa isaanii jechuudha. Moor bakka akka itti anatti tolu ajaa'iba isiniin jedha. Yoo hojjettan isinillee yoo itti fayyadamtan yeroo gabaabaa keessatti borcii dhukkuba namatti fidu borcii akkasumallee qaama furdatee nama dabbaru jechuudha. Kunoo meeshaalee akka kana mee kaameraa itti butee isin argisiisa jechuudha. Meeshaalee kunoo kana jechuudha. Kunoo haala kanaan itti fayyadamna mana keenya keessatti jechuudha. Haala hedduu namatti tolu, haala baay'ee namatti dassatu jechuudha. Egaa ani immoo har'a keessumaatii gar tokkoosaa hanga takka hamma an ofii koo yaalaa tutture yaaleetiniin akka isin argisiisu kaameraa ofitti butee haala kanaan lakkoofsarra hin godhuun garuu akkaataa isaa walumaan ilaalla jechuudha. Na hordofa. Warri saarbaan isinitti guddate saarbaan keessa wal rirrigu wal tuttuqu jechuudha. Yeroo deemtan walitti tuttuquu fi kunoo akkasittiin ni jalqabna jechuudha. Amma gaa haala kanaatiin yeroo jalqabu ilaala akkasittiin ilaallattanii fuulduraa fi duubatti gootu jechuudha. Lakkoofsarra gochuu nan sodaadha. Sababiinsa yeroo lakkoofsarra go'u jechuudha. Dafee naan dhaabatu nan sodaadha. Yoo diingata irraa kufe faa je'eeni maaliif namni mana jiru yeroo namni mana jirre okadheen ejjedha waan ta'eef yoo irraa darbame rakkoo natti fida je'eetanii jechuudha. Haala kanaan akkasitti luka keessa wixxirri gootanii duubatti fuulduratti gootanii
saarbaan keessa saarbaan lukaa gara olii fi gara gadii jechuudha. Wakakka jennaan baay'ee aktiivii yookiin immoo istiroongii ta'a jechuudha. Baay'isee istiroongii hedduu ta'a jechuudha. Jajjabaata. Haala kanaan yeroo barbaadan immoo gara fuulduraatti illee gochuu ni dandeessu jechuudha. Amma fuulduraa fi duubatti gootu. Fuulduratti duubatti amma ni sila duubatti godhee amma fuulduratti godhee jechuudha. Argitanii garlacheenuu qaamni keessan akka jabaataa ta'uuf jechuudha. Sochii godhaa yeroo hundumaa mana keessan keessatti yoo meeshaalee wanneen akkasii iban immoo puushaappii adda addaa bu'uudhaan injiraa yuutuubii irraa gooyilii irraa waan adda addaa irraa ilaaltanii puushaappii mana keessatti hojjettu jechuudha. Amma immoo ol gadi akkasittiin istireetiidhaan luka keessan ol buusuu gadi buusuu ol buusuu gadi buusuu aakshinii jechuudha. Akkuma yeroo darajaarra fiigaa oolu sanaatti. Haala kanaan aakshinii gootu jechuudha. Maaliif amma burkutoofni yoo ta'e booda gaarii miti jechuudha. Amma immoo isa gara biraatti dabarra jechuudha. Gara biraatti yeroo dabarru ani kiyya baay'ee aktiivii ta'eera jechuudha. Amma immoo meeshaa isa kanatti isin dabarsa. Meeshaa kana immoo amma as garagashees achi garagashees isinitti argisiisuu nan danda'a. Qo'i walirraan butaa akka walitti gaacha'amneef jechuudha. Walirraan butaa. Amma yoon asii achi godhe sunillee asii achi waan ta'eefu akkasittiin asii achis gochuu ni dandeessu. Ofitti ammoo isinitti garagalchuullee nan danda'a jechuudha. Fuula isaatiitillee isinitti nan garagalchu. Inni kunis wixxir godhee luka keessan akka inni bakka istireetii ta'utti sirriitti isin gargaara jechuudha. Amma yoon garagalchee haala kanaan isinitti kallattii barbaaddetti garagalchitee hojjechuu dandeessa. Hin deemaa baay'ee salphaa jechuudha. Ulfaatu waan kuni jechuudha. Amma kunoo akkasitti ganama jechuudha. Ispoortii yeroo hojjetan ispeeshaal keessumaa ganama jechuudha. Ganama akka hirribaa kaatanii yoo hojjetan qaamni keessan isa taata jechuudha. Luka keessan akkasitti ofirraa darbachaa duwwattis harkisaa jechuudha. Yeroo kana yoo biyya gallee waa tokko hojjennellee qaamni keessuuta jechuus ni dandeessu jechuudha. Riilaaksii gootanii qaama keessan riilaaksii gochuudhaanis daddattanii aktiivii gochuudhaanis akka barbaadanitti jechuudha. Duubatti fuulduratti aktiiviidhaan immoo yeroo akkasittiin aktiivii gootan qaamni keessan hundi isaatiillee aktiiv ta'a jechuudha. Yeroo kana hojjechuufillee isinitti tola. Qaamni keessanillee jajjabaataa ta'a. Dhukkuboota adda addaa irraallee ni dandamanna jechuudha. Jajjabina qaama keenyaaf dhukkuba adda addaa yeroo nurraa qolatu jechuudha. Nuyi fayyaa keenya manuma keenya keessatti eeggachuu ni dandeenya jechuudha. Gana mana yaalaa deemnee maasaajii gochuurra waan tokko gochuurra manuma keenya keessatti yoo yeroo hundumaa sochii qaamaa goone qaamni keenya jabaataa yoo ta'e dhukkuboota adda addaa nurraa qolata yookiin immoo nurraa ittisaa jechuudha. Haala kanaan akkasittiin hojjettu. Ani yeroo hundumaa bakka yeroo isaan mana hin jirre ispeeshaal isaan yeroo manaa ba'an akkattiin gammadu jechuudha. Ispoortii jechuudhaaf maaliif ana mataa koof fayyaa koof jedhetaniin jechuudha. Yeroo hundumaa kana namoonni baay'ee hin sodaanne yeroo hundumaa moor jajjabina qaamaaf malee ofii koo furdoo miti waan ta'eef jajjabina qaamaa yaani fayyaa koof jajjabina qaamaaf lafee jajjabinaaf jecha malee waan hedduu waan borcii natti ba'ee yookiin immoo qaamni kiyya garmalee furdatee hin qabu jechuudha. Midilii yaani qal'oodha bakka walumaa galatti qal'oodha. Garuu borcii faa waan akkasii ofirraa namarraa balleessa waan ta'eef jajjabina qaamaa kana jedha'ani borcii balleessuuf miti. Na haala kanaan kun immoo maaliif isin fayyada beektu? Qaamni keessan duubaan yaani mudhiin keessan jechuudha. Mudhiin duubarraa yeroo namarratti foon gadi jigee namarratti nama jibbisiisa jechuudha. Ispeeshaal yeroo surree fa'aa uffatan yeroo tiishartii fa'aa uffatan gadi namarratti lixxii ji'a jechuudha. Sababa kanaaf yeroo akkasitti qaama keessan fata gootu jechuudha. Puushaappii jechuudha. Wantiin amma irratti jedhu kun moor baay'ee mana ijoollee keessa jira jechuudha. Mana ijoollonni keessa jiranii. Garuu amma ijoollee xixiqqaan hin jiranii warruma gurguddaatu irratti hojjeta kana jechuudha. Namichi ganama yoo ka'e gaaf tokko ispeesiin godhu yookiin gidduu hin buusu jechuudha. Yeroo hundumaa hojjeta. Ishiinillee hin ejjetti. Haala kanaan jechuudha. Hundi isaaniitillee furdina ishii bichaatu furdina qaba.
ishee furdina amma ispoortii mana yaalaa yoo waqtiin dhukkubsatti yeroo dhukkubsattu furdina hir'isi kiiloo 5 hir'isi kiiloo 6 hir'isi ishee aan jedhu jechuudha. Irrakkatti wayi zinjibila kana ugdii waan guggubaa kana kurkumii kana inni ugdi bakka inni immoo aqee laphee ishee waada jechuudha. Ispoortii kana jettee irra ishee fi qannasa jechuudha. Yeroo qannasi ji'an sukkaarri kaa garmaleetti ta'u qannasi ishee aan jedhu jechuudha isaan. Amma immoo isa gara biraatti darbine jechuudha. Kallattumaan na hordofaa. Kunoo inni kun immoo maaliif nu fayyadu jettan borcii lixixi goonaan nurraa balleessa. Borcii tasa ila garaan kee xinnoo ishee oliin jenne taasisa jechuudha. Simmixi ani dhugaa dubbachuuf garaan kiyya achi keessa silliqee jechuudha. Silliqee uummata akkattillee ani midhaan nyaatu fakkaatu garaa kiyya keessa jechuudha. Wanti kun otuun turiin garmalee tokko garaa namaa silliqee go'a jechuudha. Haala kanaan itti guddisachuu dheereffachuu ni dandeessu jechuudha. Saayizii qaba. Saayiziin isaa hamma geessee lafatti si dabalutti ni dandeessa jechuudha. Ani garuu hin barbaanne garmaleessa. Yaani immoo raafirii irra keessa na jedhaa malee gadi keessa bu'iin yookiin immoo dippilii aan hin godhu jechuudha. Sababiin isaa jajjabina qaama qofaaf barbaada ani malee yaa'u moor waan furdoon taaneef jechuudha. Haala kanaan akkasittiin irra eersitanii torban keessatti yoo xiqqaate torban keessatti si'a 3 torban keessatti si'a 3 jennaan bakka fayyaan keessanillee eegamaa ta'a. Qaamni keessan jajjabaataa ganama yoo kaatanii yoo hojiirra ooltan hojii ulfaataa dadhabaa hojjechaa ooltanii qaamni keessan hin burkutaa'u jechuudha. Ammas isa tokko isinitti argisiisa. Egaa inni kun immoo hammaalii irree keenya. Namoota irreen keessan furdaa ta'e. Anamma isaanii waan jaadha jechuudha. Asitti asirraan 3 asirraan 3 6 ol fuudhu. Eeraan isin jira jechuudha. Ani hin danda'u maaluma. Isuma kanatti shaakala jechuudha. Inni kun immoo irree saarbaa, irree keenya saarbaa, irree keenyaa jechuudha. Cuuntaa. Cuuntaa isa jedhan jajjabeessa jechuudha. Cuuntaa jabeessa. Akkasumallee akka garmalee irreen keenya garmalee furdaa ta'ee foon nurraan baane jechuudha. Haala kanaan puushaappii buutu jechuudha. Takkaa luka keessan gar qabdanii takkaa immoo walitti qabuudhaan haala kanaan jajjabina lafee dugdaa keenyaallee jajjabeessa jechuudha. Haala kanaan olillee akkasitti ol. Anamma xiqqoonnatti ulfaata 6 ani isaan ol fuudhan ani garuu 3 2 asiin 2 asiin yaani walumaa galatti 4 qofa ol fuudha jechuudha. Nan sodaadha sababiin isaa isaan bakka waan yeroo hundumaa hojjetaniif yeroo ol fuudhan hedduu tokko isaanitti salphata jechuudha. Kunoo akkasitti inni kun cuuntaa keessan akkasitti cimsa jechuudha. Cuuntaa baastan jennaan immoo eenyullee waa takka isin gochuu hin danda'u. Isiniin jedha. Haala akkasittiin egaa yeroo hundumaa qaama keenya riilaaksii goone. Kunoo jechuudha amma haala kanaan abeeloof maashaallah irraa naa jedha baay'ee dadhabe jechuudha. Hedduu tokko dadhabe garuu akkamitti akkanatti tole ayidoonnoo akkamitti isin ibsu hin qabu jechuudha. Argitanii akkas ta'u yoo barbaaddan shinqixqit jettanii kunoo like 8 number argitanii akka foon gadi nurra irrarraaneef lakkoofsa 8 akka kana lakkoofsa 8 number jechuun like that like me you see me like me work out I am ingiliffaa tamaaru har'a ingiliffaa keessa tattamaaru egaa yeroo kana jechuudha. Yeroo akkasitti jennu kun gudeenni keenya jechuudha. Dubartoonni keessumaa dubartoonni yoo gudeenni isin furdate gudeenni walitti isin siqe yeroo deemtan jechuudha. Haala kanaan yeroo adeemtan gudeenni keessa yoo war tuttuqe furdate jechuun namni jiraame furdita yeroo furdatu gudeenni yeroo wal tuttuqu aqee warri gaadeema yeroo warri gummoo maal ta'an gurraacha adeema jechuudha. Simboo qaama keenyaa illee balleessuu ni danda'a. So kanaaf jechuun shinqixi yoo jedhee yeroo adeemnu lafa kamillee yoo deemne oma tokko akka nutti hin beekamne jechuudha. Nurratti hin beeksisne. Haala kanaatiin shinqixi goonee ispoortii yoo hojjenne
yoo illee jechuudha namoonni baay'een wantoota kana mana keessaa hin qabaanne workaawutii godhaa manuma keessatti puushaappii faa kun akkasittiin puushaappii gadi bu'uun ol ka'uun gadi bu'uun ol ka'uun ganama yoo hojjettan warri keessumaa namoonni akkas puushaappii hojjettan baay'ee bareedaadha jechuudha. Dabbaan illee hin guddata yoo puushaappii hojjettan dabbaa wal qixxaataa dubbaa furdaa ta'a jechuudha. Garaan hin guddatu dabbaa bichatu furdaa ta'ee namatti tola jechuudha. Akkasumallee jechuudha yeroo puushaappii hojjettan namoonni irra caalaa furdaa taatan torbanitti si'a 4-5 yookiin immoo guyyaatti illee yoo hojjettan qaamni keessan fayyaa ta'a hir'ataa deema. Namoonni immoo akka kiyya kana ani yaa'u moor jajjabinaan malee namoonni akka qal'oo taatan immoo torbanitti si'a 3 qofa yoo hojjettan illee bareedaa jechuudha. Viidiyoon kiyya moor akkasinitti tolu abdiin qaba. Akkasin immoo subscribe fi like share naa gootan abdiin qaba jechuudha. Meeshaaleen kun hundi moor yaa'u dirqaman qabu jechuudha. Yoo jiraate itti hojjettu yoo hin jiru ta'e puushaappii keessan bichaa hojjettu akshinii magu'aa jechuudha. Mana yaalaa deemnee maasaajjiiwwan adda addaa irra ofii keenya of yaaluutu irra barbaachisa. Keessumaa borciin nama jibbisiisa jechuudha. Yoo garmalee furdaa taane gaafa anqee huuqqannu immoo qaamni keenya shubbuqqe jedha jechuudha. Maaliif furdattee kaatee yoo deebitee huuqqattee shubbuqqe jette jechuudha. Yoo immoo qaamni kee akkasumatti wixxir jedhee yeroo hundumaa akkasitti bareede immoo namatti tola. Turtii gaarii isiniif haa ta'u hordoftoota koo. Karaa fagoona deemaa jira danqabee bakkeerran dhaabbaatu miilli koo dadhabee maafan garaa hira dhiiga kee wajjin wal makeera dhiigni koo deemsi koo deemsa qocaa miti yeroo yartuuttan tulluu yaabee ol ba'aa.